Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhu hin dagatina akkasumas oduu wayitaawaa argachuudhaan itti boharuuf gara maatii chaanaala kanaa akka dhuftan warri miseensa maatii chaanaala kanaa hin ta'in sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti boharan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu. Gara mata duree oduu amma qabaddeetti yeroo dabru oduun jalqabaa saamichi lafaa fi daangaa Oromiyaa irratti raawwatu kan Oromoota daangaa irratti jiraatanii qofa osoo hin taane kan Oromoota guutuutti rakkoo walooti jedhamee jira. Akkasumas saamichi daangaa fi lafaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Oromiyaatiif jechuudhaan qaamoleen garaagaraa yaada kennanii jiru. Guutuu odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduun itti aanu Jawaar Muhammad iccitii mootummaa Itoophiyaa baasee jira. Iccitii mootummaa baasuun isaa namoota hedduuf rakkoo keessa turaniif furmaata ta'ee jira. Namoonni hedduun ukkaamsamanii yookaan immoo butamanii turan gadi dhiifamanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo kan argate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Keessattuu kibba bahaa Oromiyaatti injifannoo boonsaa argadhee jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isiniin kenna. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Saamichi lafaa fi daangaa Oromiyaa irratti raawwatamaa tureef raawwatamaa jiru guutuu uummata Oromoo biratti dheekkamsa uumee jira. Uummanni Oromoo bal'aan dhimmicha cimsee mormee jira. Hayyoonni siyaasatii fi akkasumas xiinxaltoonni siyaasa Oromoo gochi saamicha lafaa fi daangaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru kun waan hedduu kan calaqqisiisu jedhanii jiru. Tokkoffaa uummata Oromoo tuffatu irraa kan ka'e, lammaffaa uummata Oromoo saboota birootiin walitti buusuun bu'aa daldala siyaasaa jala barbaachuu akka ta'e kan dubbatanidha. Akkasumas hawaasni bal'aan uummata Oromoo kutaalee garaagaraa dhimmicha dura dhaabbatuudhaan dhimmi daangaa Oromiyaa dhimma waloo uummata Oromoo bakka kamuu jiruuti jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru. Hawaasni yookaan uummanni Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa fakkeenyaaf Shawaa Lixaa, Arsii Lixaa, Boorana, Harargee Bahaa, Wallagga Lixaa akkasumas kan biroollee yaada OMN'if kennaniin dhimmi daangaa Oromiyaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Oromiyaa fi egeree uummata Oromoo murteessu akka ta'e himanii jiru. Akkasumas daangaan Oromiyaa kallattiiwwan garaagaraatiin barootaaf sarbamaa turu eeruudhaan harka caalaa uummanni naannawaa daangaa jiru gatii guddaa itti kafalaa akka ture ibsanii jiru. Akkasumas dhimmi daangaa Oromiyaa tiksu jiraattota naannawaa daangaa qofaaf dhiifamuu akka hin qabne hubachiisanii dhimmichi uummata Oromoo bakka biraa jirus qixuma warra naannawaa daangaa jiruutiin ilaalama jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru. Haaluma kanaan daangaa Oromiyaa tiksuuf uummanni bakka biraa jirus dhimma waloo ta'uu hubatee birmatee tumsa barbaachisaa ta'e godhuu akka qabu hubachiisanii jiru. Akkasumas waltaanee daangaa Oromiyaa yoo hin tiksine egereen Oromoo fi Oromiyaa balaa guddaa keessa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Kanaaf Oromoon biyya keessa fi biyya alaa qindaa'ee dhimma daangaa Oromiyaa tiksutti fala waaraa barbaaduu qaba jedhanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun hawaasni bal'aa fi qaamoleen garaagaraa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti komii dhiyeessanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa gahee daangaa fi birmadummaa Oromiyaa kabachiisu qe'ee Oromoo eeguu dadhabuu uummata Oromoo balaa fi aggaammii akkasumas haleellaa qaamota hanga funyaanii hidhatan kan naannoo biraatiin haleellaan irratti raawwatamu qolatuu dadhabuu isaatiif baay'ee gaddina jechuudhaan hedduun komii dhiyeessanii jiru. Kanas ta'ee san walumaa galatti dhimmi daangaa fi lafa Oromiyaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Oromootii fi Oromiyaa ta'uu hubannee akkasumas hubachiifnee Oromiyaa irraa taakkuu takka lafa muruun jaarsummaaf kan hin dhiyaanne jedhamee jira. Oduun itti aanu taphni Goobee fi Shinooyyee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti taphatamee jira. Taphni kun guyyaa dheengaddaa irraa jalqabamee taphatamaa kan ture yoo ta'u guyyaa kaleessaa dargaggoonni magaalaa Bishooftuu tapha kana bifa hawwataa ta'een eegalanii taphataa turan. Tapha Goobee dargaggoonni magaalaa ittiin miidhagan kana abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa haawwanni siinqee yuuboonni manguddoonni irratti argamuudhaan eebbaan eegalchiisanii turan. Eebba isaaniitiin dargaggoota jila kanaatti argamaniif of kaltii hawwanii jiru. Baraas eebbisanii jiru. Barri itti aanu kan nagaa, kan araaraa fi kan tokkummaan itti dhuga'amu akka ta'u eebba isaanii irratti hawwanii jiru. Walumaa galatti ayyaanni Goobee
aseese yookaan immoo shinooyyee kun akkuma biyyattiitti walakkeessa ji'a hagayyaa irraa kaase magaalaa Oromiyaatti fi baadiyyaa Oromiyaatti kan raawwatamudha. Oduun itti aanu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad iccitii mootummaa saaxilee jira. Iccitii mootummaa saaxiluun Jawaar Mohammad immoo rakkoo namoota hedduutiif furmaata ta'uun himamee jira. Erga Jawaar Mohammad iccitii mootummaa saaxileen booda namoonni hedduun humnoota mootummaatiin ukkaanfamanii yookaan immoo butamanii achi buutanii isaanii dhabame gadi dhiifamanii jiru. Namoota humnoota mootummaatiin butamanii achi buuteen isaanii dhabame keessaa kan gadi lakkifaman gaazexeessaa Riippoortar Itoophiyaa Yoonaas Amaaraa akkasumas dhaabbata raadiyoo Ahaduu FM irratti qopheessaa Qedaamee Show jedhu irratti kan hojjetu gaazexeessaa Abdusamad Muhammadii fi akkasumas hojjetaa Baankii Raamis kan ta'e dargaggoo Awwal Abdallaa yoo ta'an isaaniin kunniin erga Jawaar Mohammad iccitii mootummaa saaxileen booda guyyaa 12 fi torban tokkoon booda gadi dhiifamanii jiru. Jawaar Mohammad icciticha kan saaxile akkana jedhuudhaan faashinni saamichaa jidduu tanaa immoo adda. Amma dura namni butame bosonatti geeffamee dhoksame mallaqni kan gaafatamaa ture. Amma garuu humni tika mootummaa Finfinneedhaa butee magaalumatti nama dhoysa. Mana murtii geessuun hin jiru. Maatiin wal hin agarsiisan. Yeroo maatiin cinqame dallaalli itti bilbiluudhaan bakka namni keessan jiru ni beeyna mallaqa hangasii galchaa. Erga sun kaffalamee boodas wal isin agarsiisuufis hammana dabalaa jechuudhaan mallaqa biroo dabalchiisu. Akkasumas itti aanee gadi lakkisuufis dachaadhaan gaafatu. Erga kun ta'ee boodas iccitii baafnan nama san dhabama goona jechuudhaan ni doorsisu. Haala kanaan shiftaan kobbortaa mootummaa uffattee biyyatti taphataa jirti jechuudhaan iccitii jiru baasee jira. Erga Jawaar iccitii kana baasee booda namoonni butaman kan akka gaazexeessitoota yeroo gabaabaa keessatti gadi lakkifamanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e namoonni yeroo dheeraaf rakkoon kallattii kanaan haala wal fakkaatan irra gahaa tures iccitii baasaa jiru. Namoonni hedduun iccitii baasaa jiraniin bakkoota garagaraatti haala hin beekamne lafa jalatti manni hidhaa qophaa'e namoonni hedduun itti dararamaa kan jiran akka ta'es namoonni Jawaariif barreessuun odeeffannoo kennaa jiran saaxilaa jiru. Gochi kun raawwatamaa kan jiru magaalaa Finfinnee qofa osoo hin taane magaalota Oromiyaa hedduu keessatti raawwatamaa jira. Arsii lixattis haala wal fakkaatuun dargaggoonni mana hidhatti guramaa kan jiruu fi mallaqa itti gaafatamaa kan jiran akka ta'es odeeffannoon bahe ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma cimee itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garagaraatti tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa irratti fudhataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Kibba Oromiyaa giddugalaa fi kibba baha akkasumas lixa Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaa fufteedhaan humnoota mootummaa irratti raawwatuun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kasaraa guddaa mootummaa irratti kan dhaqqabsiise akka ta'es beeksisee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira tibba kana. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii bahaatti guyyaa kaleessa hagayya 22/2025 aanaalee garagaraa keessatti guyyaa tokkotti tarkaanfii wal fakkaataa yookaan immoo haleellaa wal fakkaataa humnoota mootummaa irratti raawwatuun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo kan argate akka ta'e beeksisee jira. Aanonni inni haleellaa keessatti raawwate aanaa Jajuu, aanaa Siree, aanaa Sirkaa fi akkasumas aanaa Doddotaatti yoo ta'u haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabe kan harkaan qabeessa akka jiranii fi meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Aanaa Doddota iddoo addaa Hamuddee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen namoota 14 addunyaa kanarraa kan godaansise yoo ta'u hedduu kan madeesse akka ta'es beekamee jira. Kan nama gaddisiisu garuu humnoonni mootummaa kun konkolaattota 2 Ayisuuzii 2 jechuudha dirqisiisuudhaan osoo konkolaachistoonni didan sodaachisanii humnoota waraana mootummaa kana garas akka geessan dirqisiisanii garasitti geessanis konkolaachistoonni kunneenis lubbuu dhabuun dhagahamee jira. Akkam waan nama gaddisiisudha. Konkolaachistoota lubbuu dhaban keessaa tokko dhalatama naannawa sanii yoo ta'u inni biraa immoo Asallarraa akka ta'e odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Jarri kun lamaanuu bakka kanatti hin deemnu. Bakka kana waraana bilisummaa Oromootu jira. Rakkootu nurra gaa jedhanii osoo isaan didan dirqisiisanii humnoonni waraana mootummaa achitti geessuudhaan lubbuu isaanii galaafatanii yookaan immoo akka galaafatamu taasisanii jiru. Konkolaattonni isaanillee haleellaa humnoonni waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwataniin kan barbadaa'e akka ta'es dhagahamee jira.
Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraa kana aanaa Yaayyaa Gullalleetti haleellaa humnoota mootummaa irratti akka raawwate odeeffannoon nu ga'ee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiise akka ta'e odeeffannoon achirraa baate ibsitee jirti. Tarkaanfii irratti fudhateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus kan hiikkate akka ta'e odeeffannoon ibsee jira. Odeeffannoo injifannoo kana dura isiniin geenye irratti odeeffannoo dabalataa kan qabnu jira. Innis Agayya 18,2025 kibba lixa Shaggara aanaa Daawoo magaalaa Aanichaa kan taate magaalaa Buusatti galgala sa'a 11 walakkaatti seenuun haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu isiniin geennee turre. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 59 addunyaa kanarraa godaansise 50 ol immoo madeesse 7 immoo booji'ee jira. Meeshaalee hedduu irraa hiikkatee jira. AKM 40 ol rasaasa hedduu kan irraa hiikkate akka ta'e odeeffannoon dabalataa nu gahee jira. Akkasumas injifannoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruutti argame isiniin geennee turre. Isaafis dabalata qabna. Hagayya 18,2025 aanaa Sabbaa Boruu iddoo addaa Malkaa Luudicha jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee tureen meeshaan hiikkate AKM 600 akka ta'e akkasumas meeshaaleen waraanaa yuunifoormiin hedduu akka ta'an odeeffannoon dabalataa nu ga'ee jira. Odeeffannoo dabalataa bakkoota hedduutti argame lixa Oromiyaa akkasumas giddugala bakkoota hedduutti argame hedduu qabna garuu har'aaf kanuma isiniin geenna. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.